ወሻን ሰው ብቻ አንጮፈምኔ አመለ በናጅራ ወሻን ሰው ቤት ሶምኒ ንግዲዋን አሞ ቁቶን መካ ሀማይራ ቁቶ አዋረካ ሀማይራን ሲንጀደ ማልጀማ akka kanatti wal sobanii bara keessa ba'u kuni viidiyoo yootoo hojjetamedha ta'us ummatichaan fakkaatu abo maal godhu jirtu boqqolloo nama jira bishaan jira ijoollee isaa sagadaa nama jira boqqolloo kana wanni akkanaa mujjirni beekta dhuguma boqqolloo kana kuma 20 itti baaseen dhaabbate hayyee duuba kuma 20 itti baaftee maaliif kana hamtaa kuma 20 itti baaseen qotee lafa kana akkiin itti qote mas ammatoo jallisii qoteen jallisii waaniin riiqaa qabu waaniin gombisaa qabu itti gaffidhee bishaan nyaate hammas bara kanan qotu bakka eegan jallisii san nyaate hin qotu jedhanii jiru dhiibnaan aanaa dhufanii poolisiidhaan na dabaadabanii dirqiidhaan qottu malee maan nyaatu deesi jennee na qochisiisu lafa bishaan itti dhufuu deemu kan hayyee gaafan qotu kunoo amma giddiidhaan eengate sabaa keessa galtan malee jennee dirqiidhaan ummaa tumanii anniinat tumameetu Kotiin ana nyaatu isitaan akkasitti illee jeetiin kun amma horii nyaatu jiru. Laal ganama kan. Haala isa irraa eeggatu irraa kaasee bishaan laal bishaan dhufe akkanatti hin dhabu deemu. Dhageeffatu yoo dhuguma sagalee kan namni nu ta'u namni sagalee nu ta'u namni sagalee Oromoodhaaf ta'u wajibaat. Dhuguma Oromoo dhugaa ta'e uummata kana sagalee ta'u gudni jimma aanaa limmusaqa gandamatti jaalajam. Balaa dingataa timi. Hidha arjoota dheessaati kan kufaatii meeqa. Eeggata kasaata waan nyaannu qabnu ma. ummata isa gargaaran kun hanga amma roobni halkanii guyyaatti roobuu jira. Karaa meetiraan taqannanii maal taatanii takkaa namni geenyu yoo namni Oromoo quuqamu ani ogguut Oromoo kan hin jijjiiradhaa'u niin deema Itoophiyaa keessaa hin bafa waan biraatti akka hin barbaadu. Ati laala kun taa'amsaa fa'a ayitaa namni jira bishaan laalme bishaan dhufee lafa. Awwaniin nan jechuu barbaadu. Fakkeenyaaf boqqolloon amma ati haamaa jirtu kun boqqolloo bakka bilchaachuuf deemu jira waan ta'eef amma kana gaafa ani ficcirtee bishaanis jalaa seenu jira karaa fuuldura maal nyaachuudhaaf boqqolloon kun ciramu jira mootummaan maaliif akkanatti eega maal si kan nu deema mootummaan gaafa bishaan jalaa si olsiisee shara si galche maali karoorri isaa bishaan jalaa si buqqaase sharaa keessa si galche wanni inni si nyaachisuu deemu maali qabeenya kee kana balleessa. Waraana baadhaa bishaan footoo ta'uu malee kan as keessa daara horii namaa nyaachaa kan qabeenya meeqa jedhamu. Ittaara meeqa kan irra jiru nama meeqa kan amma bishaan kun ilaa mana irra jiganii hanga ammaan kana namni furmaata nuu kan jiru uummanni kun jechuuf jira jallisii kaasee mootummaan karaa kan aanaa limmuu saqaa bultummaan aanaa qoreen aanaa takkaa uummanni kun akkam taate akka falan nuti hin gaji takkaa nuuf illee iyyan akkamitti ittiin akka laa yoo dhufan footatti takanii jiran hanga ammaa nuti rakkoo hamaa keessa jirra yoo ni dhamaa rakkoo hamaa yoo Oromoo dhuguma jiraate. Kuno video tana amma dimila satu bilang keje aske san bahasa rakkoo hamaa keessa. Hayyee sagalee akka nuutan. Hayyee bakka aizo abshir